galatooma ayyaanni irreechaa kam? Ayyaanni irreechaa bara kana baay'ee bareeda. Mee akkamitti ilaalte hawaasatti walitti qabame? Dhugaa dubbachuuf taanaan hawaasni bara kana baay'ee kan duriirra akka ajaa'ibaatti fuulli isaaniillee hedduu dammaqaadha. Irreecha uummanni akkasiin kabajee akkasiin jaallatee aadaa isaa seenaa isaa duudhaa isaa jaallatee akkasiin gaafa fuula ifaa kanaan tokkummaadhaan jaalalaan wal ta'ee waliin ta'ee gaafa irreeffatu hedduutti gammannee nurree kunoo sirbinee burraaqnee gurguddaa keenyaan akkasii taphachee deemaa jirra. Tokkummaa hawaasaa eeguu keessatti bu'aa akkam qaba? Bu'aa guddaa qaba. Irreecha jechuun simboo tokkummaati, simboo jaalalaati, simboo nageenya biyya kanaati. Kanaaf irreecha akka hiika biraatti yeroo baay'ee namoonni hedduun akka biraatti ilaalu. Irreecha jechuun jaalala jechuudha. Irreecha jechuun guyyaa galataa kan Oromoon akka gaanfa Afrikaatti bahee guyyaa itti rabbii galateeffatu jechaadha. Booruu gannaarra baga baccaqii gannaatti nu baafte. Yaa rabbii keenya galatoomii. Kan duraas galateeffate bakka jiruttis galateeffate mul'ata isa egereetirre kan rabbi itti kadhatu jechuudha irreechi. Toleme irreechi kun magaalaa Finfinneetti deebi'ee erga kabajamuu jalqabe waggaa torbaffaadha. Guddina isaa akkamitti ilaaltanii akka dargaggoota magaalaa kanatti? Dhugaa dubbachuuf taanaan irreechi kun aarsaa guddaadhaan as ga'e waggoota 150 oliif addaan citee ture. Amma immoo galata rabbii galata qeerroo Oromoo irreechi kun akkasiin deebi'ee hundi keenya tokkummaadhaan irreeffachaa jirra. Bara baraan gaafa laallu simboon isaa hedduu dabalaa jira. Oromoo qofa miti kan irratti hirmaachaa jiru. Sabaaf sablammoota haga sadarkaatti faranjiin biyyoota baha Afrikaatirraa dhuftee hirmaattee waliin akkasiin akkamitti aadaan akkasii simboon akkasii addunyaarra jiraayii jedhanii ajab jedhanii haga ilaalanitti waliin ilaalaa jirra. Kanaaf irreechi jaalala simboodha, daawwitiidha. Kanaaf irreecha hundi keenya bara baraan hiikaa biraatti kennuu dhiisne irreecha jaalala simboodha tokkummaa kamiyyuu akka aadaa keenyatti hundi keenya tokkummaadhaan dhufnee akka irreeffannu kabajaanan sin gaafadha jechaadhaan. Huccuu wal fakkaataadhaan miidhagdanii jirtu ergaa maalii dabarsuu barbaaddan uffata kana? Egaa gaafa laaltu huccuu keenyarra ergaa hedduu jira. Sana kana jennee himullee yoo baanne tokkummaa ibsaa irreechi jira. Waa hedduudha asirra kan kaartaan Oromiyaa illee jira. Waa hedduutu jira. Alaabaan Abbaa Gadaa illee jira. Tokkummaadhaan gaafa irreeffannu tokkummaan miidhagina simboo addunyaa akkuma jalqaba dubbadhe sana ibsuudhaaf tokkummaadhaan waloomaan irreeffannaa. Tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Sabni tokkummaa hin qabne nageenya illee hin qabu. Tokkummaan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef nuti nageenya keenya illee argachuudhaaf tokkummaadhaan akkasitti waliin taanee tokkummaa fakkeenya namoota hedduudhaaf ta'uudhaaf haala sanaan tokkummaadhaan deemna. Yeroo hundaa akkasumatti deemna nu barana qofaa miti jechuudha. Tole galatoomii walaa baru. Maqaan koo Katama Tafariin jedhama. Yaa irreecha jechuun obboleessi koo urjiin dubbateera. Jaalala tokkummaa iddoo Oromoonni marti asitti wal ga'anii jaalala walii ibsan iddoo namoonni garaagaraa itti wal baran kaabaa kibbarraa walloorraa hararirraa wallaggarraa biiftuurraa illee dhufanii asitti gammachuu isaanii itti waliin qooddatanidha. Irreecha jechuun kana jedhee ibsuu hin danda'u. Yaa miidiyaa garaagaraatti illee fayyadamee irreechi hammam akka jaalatamaa deemu baay'ee isaa bara kana keessa barreerra garuu wannoonni gufuun tokko jiraatullee gufuu sana cabsinee iddoo kana ga'uun akka ilma Oromoo tokkootti ani gammachuu addaan qaba jechuudha. Bara kana irreecha ol ka'iinsa biyyaaf mata duree jedhuun irreechi kabajamaa jira. Irreechi biyya ol kaasuuf guddisuuf gahee akkamii qaba? Gaaffii bareedduu na gaafatte 2011 na yaadadhaan yeroo jalqabaati gaafa hora Finfinnee irratti kabajnu manni hundi cuccufaa ture. Namni tokko daandiirra socho'u akka bineensatti nu ilaalaa turan jechuudha namoonni tokko akka bineensatitti. Garuu sana cabsee har'a yoo kaleessa galgalarraa kaatee ilaaltu manni hundi banaadha. Namni bakka adda addaa taa'ee daawwata waliin bashannanaa. Amazing bakka hedduun gammade hedduu. Ani waggaadhaan nan hafu tiimiin keenya kun waggaadhaan uffata adda addaa uffata aadaa Oromoo kan godinaalee garaagaraa kan adda addaa walitti qabnee akkasitti faayamnee waliin bareennee dhufna. Asumaaniyyuu hiriyoota koo waggoota baay'eedha waliin turre hedduu galatoomaan isin jala urjii keenya isin jaalannaa damee hundumaa abalbaluu jechuun danda'u baay'ee isin jaalanna itti fufna kana booddees isinis isin jaalanna galatoomaan isin jaalanna. Tole galatoomi walaa bara. Koo keessa lamuun jedhama. Mee ayyaanni irreechaa maal fakkaata? Baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Oromoo hundaa alas kan jiran kan biyya keessas jiranii bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Yeroo meeqaffaaf ayyaana irreechaa hirmaachaa? Yeroo jalqaba. Akkamitti ilaalte? Nama miliyoonaan walitti qabameera asitti Oromoon akkamitti ilaalte? Baay'ee bareedaadha. Baay'ee jaalladheera. Galati isaan badiin nagaanis fixaa jirra. Tole galatoomii walaa bara. Ayyee ani maqaan kiyya artisti Damee Darajeen jedhama. Ayyaanni irreechaa kan itti ibsu uummanni Oromoo osoo amantaan waliin qoodiin osoo kutaadhaan waliin qoodiin eessaati naannoo Oromiyaa hundumarraati biyya alaarraallee biyya keessarraallee bahaa gadhiyaatti daangaa Oromiyaa guutuurraati
irreecha kana hirmaataa ture. Amma kana ammaan kana garuu dhufee sabab sablammii kanneen akka naannolee Itoophiyaa keessa jiran hundumaatu irratti hirmaataa jira. Uffata aadaa Oromoo qofa otoo hin taane uffata aadaa sabab sablammii Itoophiyaa keessa jiran hundumaatti kan amma argaa jirru as keessatti jechuudha. Saniifiyyuu amma irreechi ka tokkummaarra darbee ka uummata Oromoo qofarra darbee uummata Itoophiyaa keessa jiran sabab sablammoota Itoophiyaa keessa jiran cufaayyuu akka inni irratti hirmaatuuf irreecha jechuun hiikaa biraa qaba otoo hin taane innichi dukkana gannaa nu baastee baga booqa birraan nu geesse jedha. Oromoon yeroo lama irreecha irreeffata. Yeroo tokko ganna darbee birraan baga nu geesse yeroo jedhudha. Yeroo tokko immoo arfaasaa irratti arfaasaa rooba nuuf roobsi jedheetu hongee keessaati gara jiidhinaa barbaade gaaf san irreeffataa jechuudha. Saniif hiika biraatu ittiin kennin irreecha uummanni Oromoo hundiyyuu osoo amantaadhaan ani keleeti kan ana baluuta osoo hin jedhin tokkummaadhaan osoo irreecha kan akkuma kanaatti miidhagsee akkuma mucaan sila kaasuuf jedhe irreechi madda galii dhalleedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo kaan Finfinnee keessatti nama hunduun sodaata waan ta'eef biizinesii ittiin dalagu homaa ittiin hojjetu. Ammaan kan garuu nam cuftiyyuu irreechi irreeffannaa qofa otoo hin taane madda galiillee akka ta'e baree namni hundumtiyyuu madda galii godhatee itti fayyadamaa jira waan ta'eefiyyuu kan hin jechuu barbaadu kanuma uummanni Oromoo cuftii baga ittiin sin ga'ee kanneen biyya alaa jirtan kanneen biyya keessa jirtan Oromiyaa gulee hunduma keessa warri jirtan iddoo garaagaraa warri jirtan baga geessan jechuu barbaadan galatooma. Galatooma ulfaadha ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii kabajamaa.